hararaan luka jidduu kun jetti hedduu takka nama hammaata jetti. Nama obsa qabu malee jetti bar haati faadhee dubbattee jirti bar. Wallahi haati faadhee dubbattee jirti bar. Wanni luka jidduu kun hamaadha jetti. Sigalee bineensa hamatu luka jidduu kana jira dubartii. Wallahi bineensa hamatu jira. Bineensi hamaan kun kaafatti taanaan jecha obboleessu haga waa fuunfatee gad deebi'u malee ol deebi'uuf hin ta'u mana keessatti obboleessu. Wallahi takkii qucee dhooftee taljii keessa keettee ol deebifta. Takkii siigalee muka kumsiitiin tumtee ol deebifta malee bineensi luka jidduu kun bata. Wallahi shamarran teena gidee maa'ee wanni bangaanii jala oofummaani bineensa luka jidduu kana dadhabdi obboleessu. Obboleessu warri irraa osoo murin fa'aa ergitan jecha wallahi faatee osoo irraa murin biyya arabaa kanneen ergitan wallahi musiibaa jajjabduu fuutee isinitti hin galaa jirti wallahi billahi musiibaa waan gurguddaa kanneen fuutee isinitti hin galaa jirti. Saa'o'aa kana obboleessu laal qara baafatee gabbahee eegala. Saa'o'aa kana siigalee gabbahee shururkaa dhiiraa kana barbaada obboleessu laal. Dubartiin takka mana keessa lafaa wal dhoofte wal dhungatte siigalee lafarra wal gangalchite taanaan dubartiin sun kaafatte kalaas. Namitti san kaafattee yoo waa itti barbaadu obboleessu yoo waa itti hin barbaadini bineensi isii kun siigalee shiftaadha amma bineensi tokko shifta. Kagaduma bahee siigalee akka siigalee bofa kunoo yeroo aduu ifatu boolla keessaa gabbahee akkana quuqee waa laalee wal deebi'u kan agarteemi akkasi quuqee laalee wal deebi'amu. Quuqee laalee wal deebi'a obboleessu. Jismiin kun guutuun laal jismii kana guutuu dadhabsiisee dalagaa mana madaamii kana dadhabsiisee bineensi sun badaa bara obboleessu. Bineensi sun bada madaamii kana wanyyaachisee siigalee amma laal dubartiin gaafa walirra koruu jammarte obboleessu waa itti fida innaa taachoo afarti fida taaptaaf hin gootanii. Taaptaaf hin gootu Dubaay jirtu jecha dubartiin Dubaay jirtu zabana kana siigalee xiqqoo achi siigee malee Maammadoon achi galee malee manuma kana keessa ijaazaa siigalee ufumarraa ufumaa wal baasan jiran. Wallahi amma takka maal jette gaafa tokko seentee natti himattee abdii naan jette haa jalaa jedhe ana Dubaay kana intaloon takka namarsitee isiin narra guddoodha harkaan walirraa baafunaa narraa baasii naan jetteetti. Wal dhungachuu jammarte gaafa ofii walitti guu jammarte dubartiin sun kaafatte obboleessu. Wallahi billahi na aman obboleessu. Bineentiin luka jidduu sun badduudha obboleessu. Irra tokko jedhi maamila tokko fajaanne jedhi. Akkasitti kun. Gastiirra jiran gashi ijoollee ordarii barbaadan gastiirra ijoollee baay'ee jira. Soomaat maamilti tokkoffaa taateetta galatoomii hayyee namni biraan warri ajajachuu barbaadan. Allah iskoo. Baganagaa dhuftee ishee Dubaay. Kan telefoo baganagaa dhufte buchuu ta'u. Duubichaa jedha dhagala. Si tokko gammadee jira jechaan dhabee humna qabaadhee waa si gochuu hin danda'u gaafati Joordaan si dhiphattu baay'ee tokko si dhiphataa ture amma kana karaa keessaa illee nama dubbisu ani kanaaf xiqqoo garuu si dhiphadhee asiin jedha amma madaamin natti dhufti yeroo biraas itti himaa qibaatisa jiru irraa sana gadi sanatti mijoodhe eessa jira garuu Dubaay keessa bireen. Ajumaani jira. Okay, Ajumaani jiraanis okay qibaatisa duuba keetti garagarsiitti agarsiisa maqaan qibaati suni maal jedhama? Okay, gino. Sa walakkaa sana. Lubbu sa walakkaa. Hello? Maqaa saphee qoy meesti saphee tokkorraan dubbisa isaan dubbi. La garoli. Akkana deebi'iti. Asmo. Yaa inni meeqa dhagatiisa? La isa matutte sana. Isa garagadi isa. Kana mo. Isa. Koi si fan. Digdami shane. Okay, koi sti gatin tasti omega. Na Afrika na keessa qaba. Ani si. Ari lachuu kun baay'ee bareeda. Kullachuu baay'ee bareeda. Bawwaano bantu. Ehinyo. Gandi ilaali kan. Kana mayayye. Bidiraan maalla. Kada na ergoo jiraate. Bata mariif no? Mariif. Ehennen. Kana naaf ergi. Kana? Eeyyen. Aya. Kan deeffadha. Kanaafi kan. Eeyyen. Kan. Eeyyen. Gaa?
Ordering free dha moo jira kan ordering? Very digdami kan. Eesh walitti reeginatti. Walitti reegina bukotto. Ani very dun. San jira jattaan? Ani Raaba Barki. Location in ko Raaba Barki. Raaba. Raaba Barki jira. Ganni Oh, akkam haadha ko fayyaa keeti. waan ofiin akkam bayyaadha? Seera baga nagaan gara Dubaayitti nu ufte. Baga nagaan na dambichuu koo. Hawwii bilbileenyi barreessaatti bire buulegate bire. 195. Kana barreeffame Barreessaa jira bilbila Kan bareedaa ordering barreessaa faana jira. moo? Kan ordering faana moo kophaatti? Walumaa qabatee. olumaa gala. Bakka akka bilbila keessa na jaleera moo waasappii akkamittiin seenta ganni siin barreessa kan qobe. Natti mi lakkoofsa kee? Asirra nama 500 waan ta'ee jira lakkoofsa amma kanatti hima moo? Qabaddu lakkoofsa biree Hunduu akkasumatti fudhata bara hunduu akkasumatti mata. Eeshi qoysi lakkoofsi waasappii gosa kamidha? Bilbila baay'een fayyadama duwwaa 960. Biree qabaddu waasaabii biree qabaddu eessadee qabdu. Eecha yaamte. isaa uummata jedhamuudhaan Ashaan Duwwaa 5. Ganni keenya Ay biree naa isin jedha haa jedhi. ana profiling kee. Eeyyeen. Duru si arga shi. Boru si erga haa isin jedhameera. Finoo kophaatti Eeshi qabameera. bakka lokeeshinii amma si ergee baa lokeeshinii. ganni Delivery godhuu wara arabii fasitti haasa'a. Akka giraanta gaabbaanatu si arge waan lakkoofsa bireetti nu barreessan jira warri lakkoofsa biree Dhibba lama jedha. jenna kun jammarre. Gabaa ganni jammarree irraa tokko jedhi maamila tokkoffaa jaanne jedhi. Akkasitti kun. Ijoollee gastiirra jiran gashi ijoollee ordarii barbaadan gastiirra ijoollee baay'ee jira. Soomaat maamiltoota tokkoffaa taateetta galatoomii hayyee namni biraan warri ajajachuu barbaadan. Allah iskoo. Baga nagaan dhuftee ishee Dubaay. Yeroo intala shawaa baga nagaan dhufte buchuu ta'u. Oduu bichaa jira dhagala. Si tokko gammadee jira jechaan dhabee humna qabaadhee waa si gochuu hin danda'u gaafati Joordaan si dhiphattu baay'ee tokko si dhiphataa ture amma kana karaa keessaallee nama dubbisu ani kanaaf xiqqoo garuu si dhiphadhee asiin jedha amma madaamin natti dhufti yeroo biraa sitti himaa qibaatisa jiru irraa sana gadi sanatti mijoodhe eessa jira garuu Dubaay keessa bireen. Ajumaan ni jira. Okay, ajumaan hin jiraanis okay qibaatisa duuba keetti garagarsiitti agarsiisa maqaan qibaati suni maal jedhama? Okay, ginoo. Isa walakkaa sana. Lubbuusa walakkaa. Hello? Maqaa saphee qoy meesti saphee tokko irraan dubbisa isaan dubbi. La gara olii. Akkana deebi'iti. Asmoo. Yaa inni meeqa dhagatiisa? La isa maxutte sana. Kutaama fasaashi. Isa gara gadi isa. Kana moo? Eeyyee. Isa. Qoy si fan. Digdami shanii. Okay, qoy isti gatiin taasisi meeqa? Haraaraan luka jidduu kun jette hedduu akka nama hammaata jetti. Nama obsa qabu malee jetti bar haati faadhee dubbattee jirti bar. Wallahi haati faadhee dubbattee jirti bar. Wanni luka jidduu kun hamaadha jetti. Sigalee bineensa hamatu luka jidduu kana jira dubartii. Wallahi bineensa hamatu jira. Bineensi hamaan kun kaafatti taanaan jecha obboleessu haga waa fuunfatee gad deebi'u malee ol deebi'uuf hin ta'u mana keessatti obboleessu. Wallahi takkii qucee dhooftee taljii keessa keettee ol deebifta. Takkii siigalee muka kumsiitiin tumtee ol deebifta malee bineensi luka jidduu kun bata. Wallahi shamarran teena gidee maa'ee wanni bangaali jala oofummaani bineensa luka jidduu kana dadhabdi obboleessu. Obboleessu warri irraa osoo murin fa'aa ergitan jecha wallahi faatee osoo irraa murin biyya arabaa kanneen ergitan wallahi musiibaa jajjabduu fuutee isinitti hin galaa jirti wallahi billahi musiibaa waan gurguddaa kanneen fuutee isinitti hin galaa jirti. Ho'aa kana obboleessu laal qara baafatee gabbahee eegala. Saa ho'aa kana sii galee gabbahee shururkaa dhiiraa kana barbaada obboleessu laal.
dubartiin takka mana keessan lafaa wal dhoofte wal dhungatte siigalee lafarra wal gangalchite taanaan dubartiin sun kaafatte kalaas. Namitti san kaafatte yoo waa itti barbaadu obboleessa yoo waa itti barbaadini bineensi isii kun siigalee shiftaadha amma bineensi tokko shifta. Kagaduma bahee siigalee akka siigalee bofa kunoo yeroo aduu ifatu boolla keessaa gabbahee akkana quuqee waa laalee wal deebi'u kan agarteemi akkasi quuqee laalee wal deebi'amu. Quuqee laalee wal deebi'a obboleessa. Jismiin kun guutuun laal jismii kana guutuu dadhabsiisee dalagaa mana madaamii kana dadhabsiisee bineensi sun badaa bara obboleessa. Bineensi sun bada madaamii kana wanyyaachisee siigalee. Amma laal dubartiin gaafa walirra koruu jammarte obboleessa waa itti fida. Innaa taachoo afarti fida taaptaaf hin gootanii. Taaptaaf hin gootu Dubaay jirtu jecha dubartiin Dubaay jirtu zabana kana siigalee xiqqoo achi siigee malee Maammadoon achi galee malee manuma kana keessa ijaazaa siigalee ufumarraa ufumaa wal baasan jedhan. Wallahi amma takko maal jette gaafa tokko seentee natti himattee abdiin haan jette haa jalaa jedhe ana Dubaay kana intaloon takka namarsitee isiin narra guddoodha harkaan walirraa baafunaa narraa baasiin haan jetteetti. Dhungachuu jammarte gaafa ofii walitti guu jammarte dubartiin sun kaafatte obboleessu. Wallahi billahi na aman obboleessu. Bineetiin luka jidduu sun baddu obboleessu. Bineet Ana maal koositu lammii ana maal koositu latti maal koositu macha. Maaliif haaraayta? Ayna arrenetti geebii na deebisi maal kan sagabadde. Dhugaa rabbii nata machaata bakka zimmeetti natti tolta. Namni akka tindin namatti tola lubbu. Andee lafaa kee namni sitti tola hin beeku? Natti tola hin beeku waa tokko saa malee namni lafaa kee akkatti namatti tola nam tokko. Angaruu natti tolti tagaa maalumaafuu tijiinis ganiinis hundi keessaniin iyyuu. Ganiinis baga simbira geessee. Amiin. Tiji bareedaadha bakkaas chaaw nagaan bulaa.